Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa ayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a meeshaadhaan alatti waan gurguddaa sadiin qabattee too dhufee as keessatti tariiti ka waa'ee hojii kaanitiin wal qabachuu danda'a. Ijoollee yeroo baay'ee nu jalaa baddee naan jettanii fi ka viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan garaattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taa'achaa'u gamanuma affeerraa kootidha. Egaa waa'ee meeshaa akkuma jirutti ta'ee barreen gaddaa baay'een irraa dubbachaa ture waa'ee ijaarsa manaatiin beeksisa tanaan dura bahin ijoolleen keessanis na gaafattanis jirtu, ijoolleen bilbilaanis daariiktii dawwaltanii na gaafattanis jirtu. Isaanii fi akkasuma waa'ee hojiitii fi waa'ee yeroo baay'ee qaala'ee jireenyi jedhamee amma ijoolleen sodaa guddaarra jirtu isaaniif xiqqoo waan irraa dubbadhuun qaba. Gaafa ofuma qofa laallee wanti nu jalaa babbadu waa baay'eetu jira waan ta'eef viidiyoo koo jala buutanii ilaaluu hin dandeessan odoo hin fagaatiin dura waa'ee hojii xiqqoo ishee irraa dubbachuun barbaada. Ani gaafan galuu yookaan hirkattummaa abbaa manaa koo qofa hojjetee na jiraachisa jedhee yaadetii miti. Yookaan immoo iyyuu bakka hirkattummaa wayiisan ta'a jedhee yaadetii miti. Sadarkaa kanas gaas jedheetis yaadetis miti. Inni namni hojjetaa milkaa'inni kan waaqayyooti. Waaqni waan keessa namaa oole hundumtuu toora gaafa namaa qabsiisee namaaf ta'a. Inni guddaan akka amantii ofiititti qabxii ijoon hojii kee eegaluun dura qabxii ijoo guddaa kan taate waaqa kee kadhadhu. Waaqni kee milkaa'ina keetidha. Waaqni kee karaa keetii fi iddoo ati ga'umsa keetis kan beekudha jechuudha. Isaan irratti taa'atii itti yaada. Ani tanaan durallee dubbadheen ture maamiloonni koo ergasii baay'eedha kan waan ta'eefan irraa dubbachuu barbaadan. Ani gaafan galuu barruman gadi deeffadhee xiqqoo taa'e hojiitti ariifan uffatan fuudhee galee uffadheen katamaa deeman jenne. Ani jala bu'aa laala waan yeroo sanitti waan ani fakkaadhu nama aduu keessa deemee gallaan beektu gaafa biyya arabaatti galta aduu isitti jijjiiramaa fuulli keessan cileetti deebi'aa wanta baay'ee nan uffadha akkasan ta'an jenne uffata fidee galee oonlaayinii irra isbite lafattis deemee suuqidhaa isbite sanuun dallaalle shaanxota akka nama kamuu ani kaargoon goone. Akka nama kamiyyuu kan shaanxan koo naaf ayyame fuudhee galee uffachuus wallaaletii miti. Kaaffes deemee too viidiyoo waraabuu wallaaletii miti. Taa'een of yaade maaliif biyyoota arabaatitti deddeebi'eettis argeen jira. Biyya keessas jiraadhetis argeen jira. Garuu dhaabbadheen of laale dursa. Yaa Waaqayyo maal irratti hojjedheen milkaa tokko mana kiraa baay'ee jibbuurraa kan ka'e manni koo iddoo wadhaa jedhudha. Mana kootitti hangalee kanaan alatti wanta biraa waan an hojjedhu dursaa taa'een of dhaggeeffadhe. Of dhaggeeffadhe ijoolleen jalqabaa lafaana turtan laaltanii jirtu. Namni kamuu gaafa biyya arabaatti galu yeroo duraa namni kamuu warii duuba hin deemu. Of laaluun dhaqne kara wariitti tan deebi'ee lukkuutti tan deebi'ee wanti nan hin tuttuqne homuuyyuu hin jiru. Garuu galata Waaqayyo isa kan namaaf taasisu atin xaartaa dafqa kee akka immoo walitti si funaanu Waaqayyoodha. Galata Waaqayyo har'a eege. Ijoolleen baay'een ayyaantu hin deebitaa. Biyya arabaa namni bare hin taa'u. Hojiinis akkas nama jalaa ta'a naan jechaa turanii. Galata Waaqayyo ergasiis dhala godhadheen dhala koo guddifachaan jira. Biyyuma keessatti kaa'ama Waaqayyo na gargaaree hojjechaa jira. Yoon kana jedhu waa'ee jireenya wuddiitiin yookaan qaala'insatiin wal qabateeti. Kaleessas qaala'insi dhabameetii miti hogganan galus qaala'insi jira hanga amma xiggii ga'e kanallee ga'uu baatu yeroo sanis qaala'uma yeroo ani galus jechuudha. Garuu maalinni nuti yeroo baay'ee namaan baay'een mari'atinaa jiru. Namaan baay'een gaatina. Inni ati dadhabbina keetis itti mattu siif dhoksu. Mudoo keetis itti mattu siif dhoksu Waaqayyoo kee tokkicha bichaan isaan gaadhu hiriyaa qabdu anis qaba hiriyaan baay'ee jaaladhu shamarran danuun keessattuu kan waa tokko wal dhoksuu hin dandeenye carqii kana wal bira dhaabbannee uffachuu kan dandeenyu hiriyaa shamarraa qaba. Ani sanumaayyuu wantan ani godhachuu barbaade dursaa Waaqayyoo kooti nan gaadhee achiin booda gaafan itti bahuu hedduu waan akkanaan ittan bahuu hedaa bar jedheen gaadhaan na beekti. Anis yaada ishiinan kabajaaf ishiinis yaada ishiinaa kabaji waan ta'eef rabbiis si gargaaru itti bobba'inaan jedha. Anis gaafa ishiin naan gaatte akkasumas jedhaan rabbiis si gargaaru itti bobba'iin jedhaan haala kanaan dursaa
waaqa keessan hin gaadhe of laalaa achiin booda waan isin barbaadde irratti isin dhufa waan ta'eef akka amantii keessanitti rabbii keessan kaadhaatti itti bobba'aa isiniin jechuufan. Baay'ee ijoolleen baay'een sodaan maali innuma waa tokko yeroo baay'ee nuti umurii qofa jenna. Biyya Arabaa gaafa kee umuriin nu dhumee dhalan godhannee warri dhala godhate immoo dhala koo wajjin hin teenye biyya ormaatti umurii qofaa miti kan dhumu haga lafeen keessa cabutti geessa. Hanga lafeen keessa cabutti jechuudha. Jireenya kee maaliif mana namaa gaafa hojjettu isa nyaattu laalin, isa miidhamtu laalin, isa dhugdu laalin, isa dafqi kee bahu laalin. Isa san kana maratu si bada umurii yeroo baay'ee waa'ee umuriitti dubbatama. Fayyaan achi keessa jira, humni achi keessa jira, laayiviin asitti si jira gubatu achi keessa jira. Hatta sammumti kee bal'isee hanga yaaduu dhabdu geessa biyya ormaa keessatti gaafa teessu. Maaliif achi dhuftu manuma sanatti deebitaa, achi deemtu asumatti deebitaa. Kanuma mana ormaa keessa wanti jiru. Akka kana biyya tokko deeman jettu, biyya tokkoon jedhu magaalaa tokkoon deeman jettee yaaddee uummachuu hin dandeessu waan ta'eef sammumtuu nama dadhabaa deema kan biraati miti. Kanaafuyyuu ishii xiqqishuu tuffachuu yoo baattan ishii akka lukkuu irraa kaatu, lukkuu miti gulliit irraa kaatu. Amma ijoollee tokko viidiyoo gisee ilaalu nan gammada dhugaan isin jira. Ijoolleen gulliitii gurgurtu jirti. Namni sitti tacha'uu dhabeetii miti. Namni sitti dubbachuu dhabeetii miti. Anis tacha'ame yooni galee mana koo sirreeffachuuf horii gaffiigaa asiin horii ari'aa asiin lukkuutti midhaan bittissaa asiin kaan hojjechaa yoon hojjedhu abeeyyaa hamara biyya Arabaa jedhameen jira. Abeeyyaa biyya Arabaa shaanxan hoggaa galu har'a shaanxassuun mana taa'ee wayyaa akkamitti deebitee hojjetan hin jedhamu. Akka qoosatitti ilaali malee akka jireenya keetiitti ilaalin isa namni siin jedhu sanii kanaadha gabaabseen dubbadha. Viidiyoon akkasinitti dheeratu waan hin barbaanne fi itti aansu waa'ee manaa baay'ee ijoolleen baay'een na gaafachaa jirtan beeksisa baay'ee jedhanii ani beeksisa illee laallee ijoolleen na ergetan jirtu asuma jala jirtu viidiyoo kanas hin dhaggeeffattu waan ta'eefuyyuu achirraa kan ka'een namoota adda addaatirraa odeeffannoo funaannadhe magaalaan Adaamaa keessa hin jiru kan isa mana calaqaatti yookaan mana addeessatitti haa ba'u kaarta pilaanitti baafachuu danda'ame jedhame gongumaa Adaamaan keessa hin jiru. Ijoolleen baay'een kan warroota Adaamaadhaa qabdan ijoolleen bilbiltanii tona gaafattanii isa sanii tarii rabbi sin gargaaree saayizii keessa jiraatee rabbi sin gargaaree karaan irra ga'u hoo baateen alatti magaalonni sadi keessa jiran Finfinneen, Bushooftu, Adaamaa kunniin sadeen kana keessa jiran beeksisa ba'e keessa jechuudha. Namootaan qoradhe ijoolleen akkana jettee natti himnaan anis duuba deebi'ee namoota akkamii haalli jiru wantoota jiru jedhee odeeffannoo gaafan qoradhu magaalota biraati maqilee magaalonni kun keessa hin jiranii. Kanaafuyyuu warroonni magaalaa akkanaatti qabdanii kallattii adda addaatiin dhugaasni danda'ame sirreeffachuu yaaladha. Sirreeffachuu jedhu dursaa odoo irratti hin ijaariin dura akkuma namoonni tokko godhan laalchisuu hin dandeessu. Maandisii laalchisuu hin dandeessu. Maandisii laalchistanii birrii keessan kan bitamee osoo hin ta'in birriin ijaarsaa irratti bahu waan xiqqaa miti. Ammas taana waa'ee Adaamaa baay'een sodaachisa. Karaan hin sodaachisa. Wanti bootaa toora qabate hin jiru. Wanti toora qabate hin jiru ganaadha. Anis sanuma keessa jira. Keessaan toora qabateeti miti. Karaan asiin natti dhufee mana jidduudhaan bahee asiin qaxxaamureen bahee karaa bahuun hin beeku. Kana of eeggannoo godha. Itti aansuudhaan yeroo darbe baay'ee dubbadheen ture. Ijoolleen tokkichi namitti fayyadamtan hin jirtanii naannoo wayii kaasanii turan karaa sirreessanii mana sirreessanii warroonni achi lafa qaban yookaan lafa achi qaban qotee bulaa ta'anii achi kaan kaaree 500 gurgurachaa turan. Seera qabeessa jechuudha. Seera qabeessa gurgurachaa turanii baay'ee gatiin isaa ba'eessa ture. Yeroo san viidiyoo jedheen ture ijoolleen tokkichi itti fayyadamne. Amma naannoo sun meeqa ta'e? Miliyoona 1.5 ta'e. Isinitti odoon iyyuu odoon 400 bitadhaa isiniin jechaa jiru turuu namni tokko itti fayyadamu. Yeroo baay'ee akkasii nuti chaansii jirutti fayyadamnu erga chaansiin darbee dugda duubaadha jechuudha nuti kan qaqqabuuf nu isa immoo hin qaqqabnu. Kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ammas taanaan naannoon ani jiru kanarraa ayyir kaartaa keessa galee jira ture isiniif himaatan ture. Deebisiti kaasaa fudhatamee jira. Naannoo warri gabaree ta'e yookaan qotee bulaa ta'e kaasaa fudhatee jira. Kaasaa nyaatanii jiru. Amma lafa isaaniif firaa jiran.
lafa isaaniif kaaree hiraa jiru. Kaaree san deebisanii waggaa gurguratan viidiyoo akkuma isin yoo jedheen viidiyoo kana bilis sheer godha wal biraan gaatii akkuma viidiyoo isin yoo jedheen wal biraan gaha gatii baheessa yoo ta'e ni bitattuu itti fayyadamtu asiqii achi siqiin qabu erga karaan baheen boodadha kan kennaniif waan ta'eef waan san immoo abbaan akka qilleensa naannootitti gurgurata waan ta'eef iyyuu isiniin jedha egaa shanshanaarra jiranii waan irra gahame yoo kennameef akkaataatti gurgurataniif akkaataatti wanni jedhan simbiraanan gaha kana jabeessatii viidiyoo kana ilaalaa isiniin jechuun jaaladha akkasumas immoo ammas taanaan haala qilleensaatiin wal qabatee yoo galle maal hojjennas warri jettanii sooraattan ta'e kaleessa viidiyoo hojjedhe waan akkanaati jedheen jira har'as waan taarabti jiraachuu danda'a wantoonni hojjetan waan ta'eef kanaafuyyuu kana qofaa miti ijoollee biyyaa biyya irratti illee hojjechuun ni danda'ama fakkeenya magaalaa tokkotti wanti bichaan cimina qabaadha ammas waan hojiitti keessi kiyya waa'ee hojii jedha waan ta'eefidha egaa waa'ee mana haga tokkoon dubbadhe wanti baay'inaan tarii qarshii qabna taatu baay'inaan immoo ijoolleen baay'een magaaluma jiranitti bitatanii ijaarratanidha chaansii namoota biraatti yoo dabarsitanillee baay'ee gaariidha garuu waa'ee hojii kana fakkeenyaaf magaalota xixiqqoo shunkurtii fi maasarratti deemtanii shunkurtii kan akka timaatimoota kanaan birrii qabdan doon qisaasechin osoo abaluu kiyya biran dhaqan jedhin qisaasechuu qabaatanii maasarratti biktanii asitti immoo magaalaa jabaa keessatti immoo warra isinirraa fuudhu dallaalota wajjin kontaakti gootanii haala saniinillee daldaluu ni danda'ama. Magaalota irratti bakka masnoon jiru bakka bishaan jiru gannas bonas naannoon hojjetamu ni jira. Haala saniinillee socho'uun ni danda'ama. Tokkicha caafii biizinasii yoo argattan isinuyyuu itti deemtu kanaafuu cimaa fakkeenya yeroo hunda akka ishiin bar akkasiidha. Nuun jechuun eekkatti barjijjiiramte dubartoonni biyya arabaallee shamarri biyya arabaallee amma akkana ta'anii jechuun waa tokkodha jabaadha isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtan.